Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo akkaan ajaa'ibaa qabadhee isin dhufee viidiyoo keenya irraa keessatti immoo siitingii akkaan isinillee jaallattan akkaan isinillee itti gammaddanidha. Siitingiin keenya har'aa kun immoo inni akkaawuntii feesbuukaa isin dura marattanii yoo dagattan ta'e akkasuma telegiraama ta'uu danda'a, instagiraama ta'uu danda'a, guugilii akkaawuntiidhaan baay'ee fakkeenyaaf isin dura bantan paaswordii kan dagattan yoo ta'e yookaan kan wallaaltan yoo ta'e mala salphaan osoo aappii tokkollee hin buusin siitingii qofa fayyadamuudhaan akkaataa itti isin argattan isinitti mul'isaa jechuudha. Viidiyoo osoo irra hin ta'iin viidiyoo guutuu ilaalaa. Egaa warri viidiyoo keenyaaf haaraa taatan baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan jecha warri faamilii taatan ammoo laayik gochuun yaada yoo qabaattan koomentii irraa kaayaa. Akkasuma viidiyoo osoo skipping godhin tartiibaan daawwadhaatii akkasitti ilaalaa jechuudha. Tole amma kallattimaan gara viidiyoo keenyaa seennaa. Akkaawuntii asiin dura dagannee argachuudhaaf jalqaba iddoo kanarra gad harkifnee bakkee siitingii kana seennaa jechuudha. Siitingii seenna. Egaa siitingii seennee as keessa scroll goonee Google iddoo itti seena. Google bakkee jettu tole kunooti. Google bakkee jettu kilik goona jechuudha. Tole kilik goona. Yeroo goonee as iddoo xiyyaa kana seenna jechuudha. Tole haala kanaan nu baasa manage your Google account iddoo jettu kilik goona. Egaa haala kanaan nu baasa interface kana nu fidaa asirratti ammoo eessa seenaa iddoo security jettu kilik goona jechuudha ammallee. Seennee asirratti scroll goona amma asirra loofna akkaawuntiidhaan asiin dura dagannee argachuudhaaf scroll goona. Tole kunoo bakkee password manager jettu seenna password manager asirratti amma qaba you have 48 passwords saved in your Google account dha. Asirratti passwordii asin dura ani banadhee qabu guutuyyuu 49 qaba asirra kaa'ee jira jechuudha. Tole bakkee password manager jettu kilik goona. Kunoo erga seentanii haala kanaan isinii baasa jechuudha. Tole kunoo ani amma akkaawuntii kanneen guutuu asin dura banee ture fakkeenyaaf Facebook yoo seenee Facebook akkaawuntii 4 bane kunoo jalatti na kaa'eera. Password wajjin naa baasa jechuudha. Kunoo password wajjin guutuu isaa tokko naa baasa jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf kana mee password isaan itti mul'isu kunoo bakkee ijaa kana kilik godhee jedhu kunoo kan naa baasa jechuudha. Akkaawuntii isin dura banee jiru jechuudha. Akkasuma kan biraallee akkasuma kunoo drop job kunniin guutuun Instagram keessa jira, PayPal keessa jira, websaayitiin garaagaraa kunniin akkaawuntiidhaan isin dura banee ture. Inni guutuun jechuudha. Haala kanaan isinii kaa'aa jechuudha. Isin haala kanaan fayyadamtanii karaa salphaan haala easy ta'een paaswordii asiin dura dagattan argachuu dandeettanii jechuudha. Egaa hordoftoota keenyaa viidiyoon keenya irraa kanuma akka isin tole abdii qaba. Viidiyoon kun isin tole laayik godhaa yaada qabaattan koomentii irraa kaayaa akkasuma mallee viidiyoon isin dhibee yookaan wanni isin rakkise yoo jiraate koomentii irraa kaayaa. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan nu tura. Bye bye.